Rifeensi kan kee akka dafee siif guddatu akka siif dheeratu yoo barbaadde haga qibaatii maaskii garagaraa itti dibdee wajjin hin rakkanne dura qabxiilee amma si himu kana yoo dhageeffatte hedduu si fayyada jedhee yaada obsaan haga dhumaa dhageeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii arra waa'ee rifeensaa qabadhee isinii dhufe. Rifeensi keessan akka isiniif dheeratu yoo beekuu barbaaddan tokkoffaa irratti wanti isin gochuu qabdanii rifeensi keessan taayipii isa kam jedhu beekuu qabdan. Haga qibaatii maaskii garagaraa dibdanii wajjin hin rakkanne taayipii rifeensa kan keetii beekuu qabda. Rifeensi kun bakka sadiitti qoodama. Tokko high porosity, lammaffaan low porosity, sadaffaan ammoo medium porosity dha. High porosity kun rifeensa yoo atin waa dibdee jettu yoo suma wanta ati dibde fakkeenyaaf amma qibaatii tokko yoo itti dibdee jettu qibaatii samurrug godhatee fixatee guyyaa tokkoof lama booda yookaan sa'aatii tokkoof lama booda yoo mata kanan dibne jedhu goggogu wanta itti kennitu hunda sa'aatii yoo gadi fudhatee gadi dhugu. Lammaffaan ammoo low porosity dha. Low porosity kun ammoo rifeensa hoo ati qibaatii ta'ee wama ta'e yoo ati itti dibde gubbuma sanarra taa'u lafee keessa gadi hin seenne gara mataa gadi hin seenne waan ati itti dibdu hundi isaatiyyuu gubbarra taa'u. Sadaffaan ammoo medium porosity dha. Mediumin kun ammoo ka jidduu kana lamaaniiti. Ka high porosity illee hin ta'in ka low porosity illee hin ta'ini. Ka qibaatii dhugus hin taane ka qibaatii yoo itti dibdullee hin dhugne qabatee taa'u hin taane jechuudha. Isaan sadeen keessaa rifeensi kan kee kun isa kamii jettee beekuu qabda. Yoo isaan kana sadeen beeytee jette wanta rifeensa kan keetiif ta'ullee akkasitti beeytee itti fayyadamta. Lammaffaa irratti wanta ati beekuu qabdu ka rifeensaaf barbaachisaa jedhamee murteeffamu keessaa rifeensi kiyya qibaatii gosa kam jaalata? Rifeensi kiyya qibaatii gosa kamtu ta'aaf? Ka rifeensa kan keetiif ta'uuf beekuu qabda. Akkanumaan hiriyaan tantee takka qibaatii takka bitattee fi qibaatiin sun rifeensa isiidhaaf ta'ee isiidhaaf guddise isiidhaaf bareechee fi atillee yoo deemtee qibaatii masan bitatte qibaatiin sun siif hin ta'u ta'a. Rifeensa isiitiif ta'a malee siif hin ta'u. Taayipii rifeensa keessanii garagara waan ta'eef amma fakkeenyaaf qibaatii coconut oiliin kun ani naaf hin ta'u rifeensa kiyyaaf. Rifeensi kiyya qibaatii coconut oiliin jaalatu. Qibaatiin coconut oiliin bareedduudha. Qibaatii argamu miti maashaallah rifeensa guddisuudhaaf tokkoffaadha. Rifeensa guddisuuf tokkoffaa taate ammoo rifeensa kiyyaaf hin taatu. Taayipii rifeensa kiyyaa wajjin hin deemtu. Yoo an coconutii rifeensa kiyyaaf dibadhee jedhe rifeensi kiyya na hooksisaa na nyaataa wanta adii narraa goggorata. Akkasuma ammallee rifeensi laafaan kun hin jajjabaata. Akka tokko rifeensa narraa jajjabeefti naaf hin taatu. Nama gariif ammoo coconutiin kun akka malee ta'aafi. Akkasuma ammallee olive oiliin naa ta'an olive oiliin rifeensa kiyyaaf akka malee naa ta'a. Nama hedduu arge olive oiliin naaf hin ta'u na hooksisa. Olive oilii dibadhee yoo jedhe olive oilii jechuun zayitii zayituunaati. Zayitii zayituunaa kana yoo dibadhee jedhe na hooksisa naaf hin ta'u nama naan jedhe hedduu arge bakka amma rifeensa hojjedhu kana keessatti. Qibaatii kamtu rifeensa keetiif siif ta'a jechuu qabda malee ati qibaatiin sun bareedaadha jedhee namni tokko har'a dhufee sitti beeksiseefi namni tokko dhufee qibaatiin kun bareedaadha dibadhee rifeensa naaf dheeressee naaf guddisee naaf yebbise jedhee sitti meefi siif beeksiseefi deemtee qibaatii san yoo bitattee dibattee akka nama sanii siif godha jechuu miti. Yoo taayipiin rifeensa keessanii tokko ta'ee yoo rifeensi kan kee qibaatii san jaallatee jedhe siif taa'ee qibaatiin sun siif bareedaadha. Garuu yoo taayipii rifeensa kan keetii wajjin hin deemne hiriyaa kan keessaniif qibaatiin kun dalagee fi ta'eefiif siif ammoo siif hin ta'u sirraa balleessaa iyyuu haga hafteeyyuu bakka silaa rifeensa siif tolchee siif guddisu. Akkuma coconutiin amma bareedduu ta'ee qibaatii rifeensa guddisu rifeensa tolchu bareechu ta'ee rifeensa kiyyaaf naaf hin taane amma ka'ee yoo dibadhe rifeensa kiyyanarraa balleessu akkasumaatillee qibaatii siif hin taane yoo fuutee dibatte haga fedhe bareedaa ta'eefi rifeensa kan keessiif hin tolchu. Kana beekuu qabda. Lammaffaa irratti qibaatii kamtu rifeensa kiyyaaf ta'a? Qibaatii kam namni jaallata? Kam namni jaja? Isa kamtu bareedaa osoo hin taane qibaatii kamtu rifeensa kiyya wajjin deema jettee beekuu qabda. Akkaataan ati itti beektu ammoo qibaatii lama sadeen tokko yookaan coconutii, olive oilii, waan adda addaa, castor oilii bittee torbaan lama yookaan torbaan sadi kennitaa fi rifeensa kan keetiif dibdee kamtu rifeensa kan kee jaallata? Yoo rifeensa kan kee dibdee jette kamtu rifeensa kan kee akka siif lallaaffisee rifeensa kan kee siif babbareecha jettee beekuu qabda.
argattee jennaan ammoo qibaatii san hin jijjiirin. Qibaatiin sun taayipii rifeensa kan keetii wajjin waan deemuuf. Sadaffaa irratti tokko ammallee dogongorri kenna guddaa waan ati beekuu qabdu keessa rifeensi kan kee akka fayyaasiif qabaatuuf yaadda'i malee atiin rifeensi kiyya maaf naaf hin dheeranne yoom naaf dheerataa jettee akka rifeensi kan keessiif dheeratuuf inuma hin yaadda'in. Fayyummaa rifeensa keetiitiif yaadda'i malee rifeensi kiyya yoom naaf dheerataa maaf naaf hin dheeranne kanatti dibee jira sanitti dibee jira jettee akka rifeensi kan keessiif dheeratuuf tasumayyuu hin yaadda'in. Fayyummaa rifeensa keetiitiif yaadi malee. Maaliif seetan rifeensi ilmi namaa kun tokkoo miti. Akkuma kinoo biqiltuu takka yoo amma dhaabdee jette biqiltuu shonkoraa tokkoof maangoo tokko yookaan muuzii tokkoo fi abukaadoo tokko wal bira yoo dhaabdee jette ka dafee gahu amma muuzii sanfaatu dafee gaha paappayaan dafee gaha wanti akka abukaadoo maangoon kunneen hagga feetetti ifaajaa oolte yeroo dheeraa fudhate yeroo dheeraa booda siif baha malee dafee siif hin bahu akka amma maangoof muuzii kana. Akkasuma midhaallee yoo facaasanii jettan hin beeytanii ka dafee dura bahuu fi ka dafee hin baane ka fudhatu jira. Rifeensi illeen akkasuma akkuma rabbiin ilma namaa kana wal caalsisee kun dheerate kun gabaabate kun furdate kun qallate kana rifeensi ilma namaa illeen akkasuma ka dafee bahutu jira ka suuta bahutu jira ka hagga feetu waan feetatitti naqaa oolte qibaatii feetetti gadi buusaa oolte suuta jedhee yeroo isaa fudhatee akka muka maangoo akka muka abukaadoo san suuta yeroo fudhatee waggaa sirraa fixee ol bahutu jira. Ka akkasuma xiqqishuma ati waa dibii qofa barbaadu osoo ati haganuma marayyuu hin kunuunsin iyyuu yoosuma dafee dheeratutu jira. Kanaaf rifeensi ilmi namaa kun tokko miti akka tokko hin bahu. Ati obboleettii tanteeta garaa haadhateetii keessaa siif baatee fi atiin iyyuu rifeensi keessan akka tokko hin guddatu. Ka isii dafee guddataa kee dafee hin guddatu. Ka isii jajjabaataadha kan kee lallaafaadha. Waan kana taheefi yoom rifeensi kiyya dheerataa miti rifeensi kan kee fayyaa qabaatee jennaan wanti si yaachisuu qabu rifeensa kan keetirraa ciccituu dhabuu maaliif narraa ciccitaa maaliif narraa bubuqqa'aa kana kanatti yaadi akkamitti fayyummaa rifeensa kiyyaa eegaa akkamitti fayyummaa rifeensa kiyyaa deebisadhaa yaadi malee yoom naaf dheerataa maaf naaf dheeratuu didee jettee inuma tasumayyuu itti hin cinqamin. Fayyaa qabaatee jennaan yoo rifeensa dafee dheeratu ta'ee fookaa dafee hin dheeranne ta'ellee yeroo isaa fudhatee akkaataa guddinna isaatiin inniyyuu yeroo isaa eeggatee haga silaa siif dheeratu malu takkatu siif dheerata. Kanaaf rifeensi kiyya naaf dheeratuu didee jettee hin yaadda. Wanti guddaan ati itti yaaduu qabdu keessaa tokko rifeensi kiyya fayyummaa rifeensa kan keetiitti fayyummaa rifeensa kan keetiitti yaadi malee rifeensi kiyya yoom naaf dheerataa maaf naaf dheeratuu didee kanatti dibee naaf guddatuu didee jettee tasuma itti yaadin. Wanta ati hirriibatti dhabdee itti yaaduu qabdu fayyummaa rifeensa kan keetiitti. Qabxii sadeen amma isinii hime kana beeytanii jennaan rifeensi kiyya yoom naaf dheerataa yoom naaf guddataa naaf guddatuu didee maal kanatti dibee sanitti dibee jettanii isin yaaddessuurraa hirriba isin dhoowwuurraa inshaallah boqonnaa fudhattan jedhee yaada. Muhimmi wanti isinitti yaaduu qabdan fayyummaa rifeensa keessanii qofaa wanta rifeensa keessaniif ta'u qofa malee rifeensi kiyya yoom naaf guddate jettanii yaaduu miti. Kana fakkaata inshaallah yerootti aanutti illee wanta isin fayyada jedhu qabadhee agasiniif deebi'uuf arraaf ammoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.